Oduu keenyaan obbo Geetaachoo Raddaa gara Finfinnee dhufuun miidiyaaf ibsa kennee jira. Waldhabdeen hooggantoota Tigraay hammaachuu irraan kan ka'e gareen Dabratsiyoon bulchiinsa yeroo naannichaa kuffisuun naannicha to'achuuf akka yaalii gochaa jiru beekame. Magaalota Tigraay tokko tokko keessattis gareen Dabratsiyoon hooggantoota mootummaa to'achuun chaappaa manneen hojii harka isaanii galchaniitu jiru. Dhimmoota kanaa fi kanneen biraatiin wal qabatee obbo Geetaachoo Raddaa gara Finfinnee dhufuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii keessatti obbo Geetaachoo Raddaa maal jedhanii gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akka sabiskiraayib gootan kabajaan isin gaafanna. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara oduu bal'aattan darba. Obbo Geetaachoo Raddaa gara Finfinnee dhufuun miidiyaaleef ibsa kennanii obbo Geetaachoo Raddaas Finfinnee dhufuu isaanii hordofee sodaataniit Maqalee irraa gara Finfinnee baqatan yaadni jedhu isaan irratti ka'aa kan jiru yoo ta'u, obbo Geetaachoon garuu muummichi ministeeraa dhimma Tigraay irratti akka mari'annuuf na waamnaaniin gara Finfinnee dhufe malee baqadheen miti jechuudhaan torbii achaanu keessa gara Maqalee deebi'uuf akka karoorsee jirus himeera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haala yeroo naannoo Tigraay ilaalchisee ibsa kenneen gareen muraasni magaalota naannoo Tigraay tokko tokko keessatti biyya kan bulchaa jiru nuyi jechuun chaappaa waajjiraalee fudhachuun jeequmsa uumaa akka jiran ibsanii naannicha gara waraanaatti deebisuuf gareen fedhii dhuunfaan socho'aa jiru gochicharraa akka of qusatan yaadachiisaniiru. Gareen muraasni beekamtii boordii filannoo biyyoolessaa malee yaa'ii gaggeesseera jechuun qondaaltota waraanaa faayidaa dhuunfaaf dhaabbatan waliin ta'uun rakkoo uumuuf sochii seeraan alaa taasisaa jiru jechuun fedhiin koo naannoon Tigraay ammas gara waraanaatti akka hin deebinedha jedhan. Kanaafis mootummaan federaalaa gaheesaa sirnaan bahuu qaba jechuudhaan uummanni Tigraay nagaa barbaada waan ta'eef mootummaan federaalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu akka qabus waamicha dhiyeessanii waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa haala guutuu ta'een hojiirra akka oolu qaamni hunduu hojjechuu akka qabus gaafatanii mootummaan federaalaas naannichi wayita rakkoo keessa galu akkaataa hojii mataan gidduu seenuu akka danda'u himanii yeroo ammaa kanas naannichatti rakkoo uumaa kan jiran garee adda bilisummaa uummata Tigraay seeraan ala socho'u malee waraana naannichaa hunda miti. Gocha seeraan alaa kana dhaabsisuuf uummanni naannichaa mootummaan federaalaa fi hawaasni idil addunyaa qooda isaanii akka baannan gaafadhas jedhanii. Qabxiilee ijoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haala waqtaawaa naannichaa ilaalchisuun kaasanis akka itti isiniif dhiyeessa. Qabxiin isaan kaasan inni tokkoffaan humnoonni yoo tasgabbiin uumame balaa irratti kufna jedhanii amanan jiru. Kanaaf sochii seeraan alaa kana dhaabsuun barbaachisaadha jedhanii. Qabxii lammaffaan isaan kaasan fedhiin uummata Tigraay nageenya qofadha. Walitti bu'iinsi kamuu akka hin uumamne hunduu itti gaafatamummaa isaa bahuu qabas jedhanii. Qabxiin isaan kaasan sadaffaan uummanni naannoo Tigraay misooma tokkummaa badhaadhina osoo barbaadu sababa sochii seeraan alaa daandii qaxxaamuraarra dhaabateetu jiras jedhanii. Qabxii arfaffaadhaan waliigalteen nageenya Piriitooriyaa sirnaan hojiirra akka hin oolle kan gufachiise garee seeraan alaatis jedhanii. Qabxii shanaffaadhaan uummata Tigraay gaaga'ama kanarraa baraaruuf tarkaanfii fudhachuun murteessaa akka ta'e himanii hawaasni idil addunyaa dhimma Tigraay ilaalchisee gaheesaa bahuu qabas jedhaniiru. Dabalataanis nageenyaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuun kaayyoo olaanaa bulchiinsa yerichaa akka ta'e eeruudhaan buqqaatonni bakka isaaniitti akka hin deebine kan taasise garee seeraan alaa gurmuun socho'u malee rakkoo mootummaa federaalaa akka hin taanes himanii. Gama biraatiin immoo bulchiinsa yeroo naannichaa hojii isaa qixa barbaadamu akka hin raawwanne gareen seeraan alaa kun gufuu itti ta'uusaa himaniitu jiru.